Ashama harka fuunee daawwattoota BBM amajjii 15 bara 2022 kun sagantaa oduuti. Oduu har'aaf qindeeffanne kan isinitti himu'an Kadiir Nageessooti. Waldhibdeen bilchiginnaa keessatti uumame babal'atee sadarkaa hammaataa irra gahuun dhagahame. Atakaroo bilchiginnaa damee Oromiyaa fi Amaaraa gidduutti dhalateen dabballee siyaasaa fi waraanaa gidduutti walshakkii uumameen qondaaltonni waraanaa fi loltoonni sabaan Oromoo tahan ukkaanfamaa fi ajjeefamaa turuun kan yaadatamudha. Humnoonni idilee hin ta'in naannoo Amaaraa keessatti maqaa riistii keenya deebisna jedhuun waraanni taasisaa jiran sadarkaa birmadummaa biyyaa diiguu irra gahee waan jiruuf hadheeffannee irratti qabsaa'uu qabnaa jedha sanadni bilchiginnaan qophaa'e. Gootota injifannoo booda irratti hadheeffannee qabsaa'uu qabna kan jedhu barreeffamni leenjii dabballoota bilchiginnaa sadarkaa federaalaatti qophaa'e kun humnoota kanneen maqaa dhayuu baatullee humnoota finxaaleeyyii Amaaraa dibbee waraanaa rukutaa jiran ta'uu qabiyyeen barreeffamichaa ni mul'isa. Humnoonni kanneen gumaata lola keessatti hin taasisne olola miidiyaa fi dhaadannoo sabaatiin injifannoo saamuu barbaadu waan ta'eef saffisaan sirreessuu qabna jechuun tarkaanfii fudhachuuf dhaadataa barruun miliqee bahe kun. Itti fufuudhaanis humnoonni naannoo Amaaraa keessatti leenjii fi hidhannoo seeraan ala hidhataa jiran kunniin gara Tigraay seenanii uummata jumlaan fixuuf karoora qabu jechuun humnoota Tigraay duulli sanyii balleessuu irratti taasifamaa jira jettu dhugaa akka ta'es mirkaneessaa jira. Humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa kunneen garee hidhattoota seeraan ala ammallee ijaaraa jiraachuu fi meeshaalee waraanaa hidhataa waan jiraniif tarkaanfiin meeshaa hiikkachiisuu saffisaan eegaluu akka barbaachisu akeekkachiisee jira. Dokumentiin bilchiginnaa kun waldhibdee bilchiginnaa damee Oromiyaa fi damee Amaaraa gidduutti yeroo dheeraaf deemaa ture kan mirkaneessuu fi yeroo ammaatti muddama guddaas kan uumee jiru akka ta'e maddeen keessoo sirnichaa mirkaneessanii jiru. Finxaaleeyyiin Amaaraa kunniin maqaa riistii keenya deebisna jedhuun naannolee Tigraay, Beenshaangul Gumuzii fi Oromiyaa keessatti rakkoo nageenyaa uummanni miliyoonotaan lakkaawamu gaaga'ama namooma hamaa ta'eef saaxilamuun isaa gabaafamee ture. Mootummaan Itoophiyaa deeggarsa naannoo Tigraay akka hin qaqqabne akka hin dhoorgine himuun deeggarsi namoomaa hawaasa bira akka hin geenne TPLF gufuu ta'ee jira jechuun himate. Gama biraan waraanni naannicha keessatti itti fufuu irraa kan ka'e erga walakkeessa ji'a muddee eegalee konkolaataan WFP deeggarsa namoomaa fe'e tokkollee akka naannoo hin galle sagantaan nyaataa addunyaa WFP himee jira. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa akka jedhutti mootummaan federaalaa dhukaasa dhaabuu labsuun waraana naannoo Tigraay keessa erga baasee booda deeggarsi namooma hawaasaa bira daangaa tokko malee kallattii Affaar akka qaqqabu taasisee ibse. Haaluma kanaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti walakkeessa adoolessa bara 2013 irraa kaasee konkolaattonni fe'iinsaa 10,000 ol ta'an qaamolee deeggarsaa kennan waliin mootummaan deeggarsa naannichaa qaqqabsiisee jira jedhan. Haa ta'u malee garuu TPLF konkolaataan 1,010 deeggarsa fe'anii naannicha seenan achitti hambisuu wayita naannolee Affaarii fi Amaaraa weeraran loltoota ittiin geejjibaa turaniin jechuun mootummaan himate. Kana malees gartuun TPLF fi Kombolchaa fi iddoowwan birootti mana kuusaa mootummaa fi dhuunfaa saamuun booda ulaa gargaarsi naannichaa seenu karaa Abihaalaa irratti haleellaa banuun ji'a muddee irraa kaasee dhiyeessi gargaarsaa gufachiisee jira jechuun tajaajilli kominikeeshinii mootummaa qeeqee jira. Godina Baalee aanaa raayituuf aanaalee gammoojjii godina Baalee hedduu keessatti hongeen garmalee hammaachuun rakkoo beelaa fi dhumaatii beeyladootaa hamaaf saaxilaa jiraachuun himame. Uummanni keenya aanaalee kanneen keessa jiran rakkoo dhabiinsa rooba yeroo dheeraa irra tureef hongee cimaan mudateen beelaaf kan saaxilaman yoo ta'u, obaa fi nyaata beeyladootaas dhabuun beeyladoonni isaan jalaa dhumaa jiraachuun himame. Uummanni keenya aanaalee gammoojjii godina Baalee, Booranaa, Gujii fi Oromiyaa iddoolee garagaraa keessa jiran rakkoo wal fakkaatuuf saaxilamuun isaanii gabaasaa keenya turuun ni yaadatama. Uummata rakkoo beelaa fi
dhumaatii beelladoota hamaaf saaxilaman jiran kanneen yeroon hojii lubbuu baraaruu yoo hojjetamin ta'e rakkoon daraan hammaachuun seenaa beelaa fokkisaa galmeessuuf deemaa akka jiru ibsuun lammiileen kanneeniif deeggarsa hatattamaa godhamuufi akka qabu dhaamanii jiru. Lammiileen Ameerikaa meeshaalee qorannaa dhibee COVID-19 mana isaaniitti ittiin of qaratan bilisaan akka ajajatan murtaa'e. Dhibeen kooroonaa vaayirasii addunyaa raasuu erga jalqabee waggaa tokkoo fi ji'oota 10 ol kan lakkoofsise yoo ta'u, lammiileen Ameerikaa dhibee kana irraa dandamatanii lubbuudhaan hafan mana isaanii taa'anii bilisaan akka of qorataniif mootummaan haala mijeessaa akka jiru beekamee jira. Haaluma kanaan amajjii 19 bara 2022 irraa jalqabee lammiileen Ameerikaa hundi meeshaa dhibee COVID-19 manatti ittiin of qoruu danda'an bilisaan akka ajajataniif murtaa'ee jira. Bulchiinsi Joe Biden meeshaa lammiileen biyyattii mana ta'anii ittiin of qoratan biliyoona 1 kan bitu ta'uu fi miliyoonni 500 ammoo hanga amajjii 19 bara 2022tti qophii kan ta'uu ibsanii jiru. Maatiin tokko meeshaa nama 4 qorachuuf tajaajilu kan ajajachuu danda'u yoo ta'u, namoota karaa weebsaayitii www.covidtest.governmentiin ajajachuun hin dandeenyeef ammoo lakkoofsi bilbilaa kan qophaa'u ta'us dubbatanii jiru. Yeroo ammaa kanas dhibeen kooroonaa garmalee dabalaa waan jiruuf lammiileen biyyatti meeshaalee kana bitatanii akka mana kaayataniif dhaamamee jira. Naayijeeriyaatti jeneraalli mallattoo sobaa pirezidaantii Buhaarii fakkeessee mallatteesse hidhame. Namichi Naayijeeriyaa kun mallattoo pirezidaantii Muhammad Buhaarii fakkeessuun mallatteesse akka waan jeneraala waraanaa ta'ee muudameetti of fakkeessuun saamicha raawwachaa ture. Koomishiniin yakkoota diinagdee fi faayinaansii wal qabatan ilaallatu EFCC akka ibsetti Olusegun kun akka jeneraala waraanaatti ilaalamaa ture. Kubbaaniyyaa Codeef Clearing Resource jedhamurraa maallaqa doolaara Ameerikaa 650 waliin dhahee saamee jira. Akka kominikeeshinii kanatti shakkamaan kun muudamaaf maqaan isaa akka eeramee fi bakka itti muudamuuf jedhu argachuuf matta'aa kennuuf maallaqa kana akka fudhatu hime. Namni kun roobii dheengaddaa magaalaa guddoo Naayijeeriyaa Laagos keessatti qabame yoo ta'u, mana isaa keessatti meeshaalee waraanaa 6, uleen aangaa'ota waraanaa fi ragaaleen sobaa maqaa biyyoota alaan qophaa'e hedduun mana isaatti qabamaniiru. Kana malees shakkamaan kun xalayaa sobaa akka waan pirezidaantii Muhammad Buhaariin mallatteeffateetti fakkeessuun ajaja waliigala waraana biyyattii akka ta'etti socho'aa turu BBC'tti gabaase. Oduuleen har'aaf qopheeffanne kana fakkaatu qophiilee BBM hafan waliin turtii gaarii.